Mani Munira Murini Moma. Ani Muniri. maqaan kee isa kana sifana sa'u dan jalqaba Toofiq sun jira jedheen isa Bakari isa lafa filatte qoy. Yesuusi gooftummaa kenname biraane. Biraane. Kuni su anjabaatu qabu. Kuni su anjabaatu qabu. Yesus gooftummaa kenname fi gooftotaati mootii moototaati eenyu qoy eenyu kennee gooftummaa eenyu kennee kanaafi keessanii jedhe Yesus gooftummaa Yesus warri barbaadan gooftummaan immoo waaqarratti lafarratti anaaf kenna. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Eenyu kennee fi si jedhe gooftummaa? Sanni kan qabdu yi. Eenyu kennee Abbaasa isa fiilisa qixxeesse isa ilma koo sanan jaalladhu isa dhagaa karaa isaatiin malee karaa koon dhuftanu nan beektan ani isinis simadhu isa jedhe san. Oyi Yesuus Kiristoosiin qaama biraa shuuma? Ofii isaatii gooftummaan qabu qaama biraa isa shuuma? Yabbaafoo. Hin kolfiitika. Kolfadhaa? Qoy deebiinsaa kolfadhaa? Innaa tokko yoo kolfan bareedduudha. Amman kolfunaan hin jenne anaan hin kolfinii naan jettee nan iseen. Jechuun haasa'ni kenna kolfisiisare matsaaf qullusii irraa too dubbistuu deebitee na gaafatta. Kun matsaaf qullusii nu ragaa baasii. Isa amma dhiise baqa Yesuus Kiristoos eega waaqa ta'e akkamitti qaamni biraa isa shuuma akkamitti waaqa isa godha ishee kana munaa deebisi ishee. Yesuus Kiristoosiin akkamitti eega waaqa ta'e akkamitti qaamni biraa gooftummaa kennaafin siin jedhe. Yabbaako waaqa yabbaanis yaanis tokkuma wantinni hundinuu kan abbaan koo qabu hundinuu kan kooti jedhe Yesuus aboo walii gallee jirra laal itti yaadanaa deebisme yeroo na wajjin haasoftooti itti yaada laal akkasiin jedhe erga waaqayyo kee ta'e waaqayyo keetiif akkamitti qaamni biraa gooftummaa kennaafin siin jedhe. Waaqummaa isaa kan hin arge. Waaqummaa isaa kan hin amanu. Anis abbaan koos tokko osa jedhuuf anaman. Rakkoo qabu baga amanteen siin jedhe qaamni gooftummaa kennuuf kun laal qaamni gooftummaa kennuuf kun qaama isaa olii wayitu jira moo qaama biraa jira moo akkamittiin iyyuu jira waaqayyo abbaan jira waaqayyo abbaan. Isa kamtu caala isa gooftummaa? Garummaa dhufeetu du'ee erga ka'ee. Maalatti salphatu matsaaf qulqulluu irra jira? Isa gooftummaa kenneefi moo isa fudhatu caala? Isa dhagaa jedhe isaan malee namni na beeku hin jiru jedhe. Hin dhageenya. Isa gooftummaa kennu moo isa fudhatu caalaan siin na deebisi. Ani abbaan koo tokko jedhe Yesuus. Isa kennu moo isa fudhatu caala maal taate na deebisi Birhaane. Incaala kan jedhu nagarre incaala kan jedhu ani abbaan caala abbaan na caala kan jedhu ani nagarre ani abbaan koo tokko jedhe ansi garsiisuma jaafarraa ansi garsiisuma jaafarraa maal kan jedhu incaala kan jedhu maal kan jedhu na agarsiiftu incaala kan jedhu Birhaan ilma abbaa caaluun beekamaadha. Ilma abbaa caaluun kiyya moo ni torkiin dhagaamaa jiru kiyya. Birhaan hin dhagaama dhiisi maal ta'e. Abeet ni torkii koddi daarti. Indidu ilaa akkasii jedhee. Fuudhide sagaleen. Dhagaamna naan jiraatan miti kunoo. Amma nama biraatti taraa yoo kennite maal qaban manufaana maayii taate ani rakkoon hin jiru annan dhufa rakkoon hin jirtu ani dhugaa Yesuus Kiristoos dubbachuutti yoomuu saalfadhumu. Atumti fayyuu qabda dhugaa rabbi an dura akka itti fayyituun fedha nama biraa. Ara Yesuus gooftaan maqaan itti fayyan maqaa Yesuusiin ala eessa jiraani fayyeera maqaa Yesuusitti nama nadhe waan hin ta'eef. Ish amma immoo fayyina qoy hin fayyita akkasiin jedhee. Ara Yesuus fayyisaadha ani fayyisaa qabadheera fayyeen jiraam. Qoy akkasiin jedhee Birhaane. Oshee. Macaafarraa bakka
abbaan ilma kana caalu ilmi kun na caala jedhee bakka dubbate macaafa rasii kennu. Ilmi na caala. Maal taate anchi abbaan na caala jedhee ilmi kun abbaan na caala jedhee kan inni dubbate sii kennu siin jedhe. Ilma abbaan ilma akka caalu sitti maan jira bar. Garuu dandeettii hundumaa isaa kenna. Jiru macaafa naan jenne birhaani ammatti macaafa irra hin jiru waliin caalanu jenne ammatti. Dubbisee waan arguu baadheen jiru jedhee mirga kooti abboo maal taatee kana cubbuun qabuun namni waan hin beekne nan bara. Qoiga wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti Yesuus abbaan na caala hojjedhe. Okay, hin caala. Garuu immoo firdii hundumaa dandeettii hojii hundumaa dabarsee naaf kenneera jedhe. Birhaan kenneera waan hundumayyuu. Birhaan Eeyyan akkasumas kan ofitti fudhadhu. Amma argiteetti amma hiika isaa hiikuudhaaf ati waaqayyo caalaadhaaf waaqayyo caalaadhaaf waaqayyo caalama waaqessi taate. Birhaan maal jette? waaqayyo caalaadhaaf waaqayyo caalama waaqessi taate. Maal jette ni torkii qotu na jalaan ta'a. Maal taate anchi? Waaqayyo caalaadhaaf caala? Waaqayyo caalaadhaaf waaqayyo caalama waaqessi taate. Irra deebi. Yesus Kiristoos tu anatti amana abbaa kootti samanaa. Kan abbaa koo hin beekne kana nan beekne abbaa koo hin beeku kana natti si namanne abbaa kootti namanne jedha. Baga jedhe laal ati waaqayyo caalaadhaaf baga jedhe kanuma gaa waaqayyo caalaadhaaf waaqayyo caalama waaqessi taate siin jedhe. Maal asartam? Abdii yeroo takka mana nu laal deebitee jirta. Waaqayyo caalaadhaaf waaqayyo caalama waaqessi taate siin jedhe na deebisi. Yesuus na waaqessa natti samanaa abbaa koottis amanaa kana afinitti amaneen waaqessa. San sin gaafanne amaneen waaqessaa jira. Isin eenyutti amantanii fakkeenyaaf waaqessaa jira. Birhaan ati nama dhaggeeffattu ati maal taate? Na deebisi mee atumti sa'aatii tokkoof gittee kan kun afaan haasofte miti asiruma si jammar. Maddee wayii. Maa sirreessina qaba kan daddabsitti sirreessina ati suuta jedhe. Kanaafuu akka daddabsitetti masa quddus irraan amma akkan argate si deebisaan ture keessan immoo natti mi amma khalaas. Natti mi khalaas. Ishi siifanii maatii. Nanni isinii qophaa'ee jira moo eenyutti amantanii jirtu karaa eenyutti hin jenna tajaajilame kana latti eenyu waaqessitu. Eenyu waaqessitu naa himi kaa quraana keessa eenyu baasiti. Maanni maqaasaa fuula isaarraa. Qoy siifanii maatii bakka ammaa sana addunyaa baastee kaadhu. Mee sana barsiisimi nan barbaadaa jira. Ishi akkasiin jedhee amma Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaan na caalaa jedhe Yesuus Kiristoos. Erga Hacaaluu siin jedhame Hacaaluu siin jedhe tokkorraa kaaftee moo dubbifatte. Maal birhaane yoo xumuraa. Birhaane maal afaan itti naqabdaate. Nan xumuraa dhaqaa. Abadar kanatti jette qofa fudhaa. Sin naga'u bar. Yoo si dhagayyuu kan matsaaf quddus irraa qajeela yoo natti himte sin dhagaa. Kan kanarraa fi yoo dabsite ani sin dhaga'u 100%. Dabsaan jira birhaane ani Yohaannis 14:28 irratti. Dabsaa jiraachuu baattuyyuu jalqabarraa kaasii dubbifadhu. Maal osoo jalqabarraa kaane akkamittan achi dhaqee argaan? Maal taate? 28 irra maadhatte tokkorraa kaasii dubbisi amma fakkeenyaaf. Jaafarraa kaasii dubbifadhu. Tokkorraa kaasee dubbisee achi gaheetu na dhibemi iddoo sanatti. Inni tokkoof jaafarraa 14 tokko jaafarra jiru si galeera. Hundi isaanii galee jira. Iddoo si gaafadhe. Ishi akkamitti si gale? Inni sun akkamitti si gale? Dhugaa waaqa isa hin duune isa nyaanne sarraaf ilaal akkin siin jedhee. Laal. Erga Yesuus Kiristoos abbaan na caala jedhee ati amma waaqa caalaadhaa fi waaqa caalamaa waaqessi taa'e siin jedhe. Waaqa xiqqaaf waaqa guddaa jechuudha. Waaqa xiqqaaf waaqa guddaa jedheen jiru matsaaf quddus irra.
Waaqa guddaa waaqessa. Na caala jire kan wanti wal caalu tokko koo irra guddaa Dhaggeeffadhu. maal taateeti? Wanti kun miskiina miti abbo Yesuus geetaan waan matsaaf quddus irraa argesinitti hima. Haleluuyaa. Haleluuyaa Yesuus gooftaadha. Waaqayyo ulfaatu jechuudha haleluuyaa jechuun kabaji rakkoon ga'u maqaa isaa kabajamu. Lafa hundatti hin kabajamanne. La hawla Yesuus wala geetaan. amma si Kabaji dhugaatiin jedhe sin amma ga'isu ashoofa sinitti fakkaata miti haleluuyaa jechuun waaqayyo agalatooma ulfaatu jechuudha. Maqaa isaa kabajaa akka jirtu beekamaadha. Akkanumatti immoo gaaf tokko itti amanachuu si gargaaru gooftaan. Gadi buusaa jetti immoo Rooziin maali yaa Roozii kootoon quraana irraa waan tokko si gaafadhe ammanuma tiffaayyi tokko kennuu hin dandeessu dhugaa waaqayyo sin jedhe. Kana nagarrattu ijoolleen ishiin jalleen immoo hayi. Ammoo manni lafaan haasa'aru kan haasa'u hin beekta. Koree komentiin danyati ko ati komentii akkasiin jedhe la birhaane ati kono hubachuu didde Koree komentiin jedhi nama as gabaabaa dhugaa nama barbaadu dhugaa amantii nama barsiisaa jiru taatanii jechuudha. Maal taate? Ijoollee keessan haasaa barsiisaa durame jalqaba dhugaan sin hin jedhe jireenyi manaa jalqaba. Barumsi manaa jalqaba waaqa. Maatii gidduudhaan fakkeenyaaf ati fuutee abbaa manaa yoo taate ilmaan yoo qabdi ilmaan kee irraa jalqaba. Dhugaan sin jedhe akkamitti akka dubbatan. Kanaaf ituma ta'e amantiin nama abaari jedhaa jiru amantiin keessan. Fakkeenya warra zalaamii nama abaartan. Lafa hundumattuu deemes hin arga waaqa nama abaartuu. Nama abaartuu. Du'a namaatti alhamdulillah jettu. Alhamdulillah kana eenyu galata rabbii galchuudha miti moo maal akkami? Mee rabbii galata kana fi irraa. Birhaane dhiisoo keetti bukkisi Oko barumsa sini ta'a jedheeni bar anaa keessatti. Isin miti warra kun. Isa sagalee waaqayyoo yoo nutti naasofne xirii dhaggeeffannaa nuti. Ani naasaa jiruun sa'aatii 24 naasaa too yeroo qabaadhe nan dadhabate. Laalli isa kitaaba amantii nutti maleeti haasaa isa zimmitte waan sitti dhufee of tokko sitti nutti ofiin kaate. Ara Yesuus keessaani. Kan abbo akkasiin jedhee. Ayyee. Laal waaqayyo inni tokko na caalaa jedhe. Kanaafuu waaqa caalaadhaa fi waaqa caalamaa waaqa inni tokko irra caaluu fi inni tokko immoo irra caalamaa ta'e kana waaqessi taa'in siin jedhe. In afaan Oromoo. In afaan Oromoo dhaggeeffadhu. Anattis amanaa abbaa koottis amanaa. Ana malee karaan jireenyaan jiru. Ana kan amanutu abbaa koo beeka. Abbaa koo bira dhaquu kan danda'u karaa kootiin qofa. Eenyuyyuu abbaa koon arganaan malee yoo ta'e malee jedhama Matsaaf Qudduusii kana xiqqi jedhee jira. Liqqeeshee. Kanaafani. Abbaadhaa wajjin waaqana godhaa dheedee. Eeyyanaaniif abbaan koo tokko jechuusaa sagaleen jalqaba ture innis waaqayyo bira ture jalqaba inni waaqayyo ture jechuusaa waaqayyummaa isaa ibsa. Yesuusis waaqa abbaa jechuusaa. Qoy. Yesuusis waaqa abbaanis waaqa jechuudha. Itti deebisaa jiraan bar. Yesuusis waaqa abbaanis waaqa jechuudha. Kanuma deebiin koo eessaan si fida waan Matsaaf Qudduusii irra hin jirre. Ishii bagaraa deebiste. Yesuusis waaqa abbaanis waaqa. Yaa aniif abbaan koo tokko jedhe. Akkam godhu sakaname. Waaqa jechuudha lamma isaanii waaqa. Aniif abbaan koo tokko jedhe nuti lama hin jenne tokko jedhe tokko lama. Tokko jechuun waaqummaadhaan miti. Eeyyee. Waaqummaadhaan tokko. Waaqummaadhaan. Waaqayyo abbaa waan fedhe raawwachuu hin danda'amu hin danda'u. Of course hin danda'a. Waaqayyoon ilmaa humna isaatiin waan fedhe raawwachuu hin danda'a. Hin danda'a Yohaannis 30 naa dhaquuf immoo qaxxi goote tokko farra kaaftee naa dubbifta. Fakkeetaa kenna qissi dura dubbise sana. Halloo ilaal Ermiyaas raajichaa irratti waaqayyoof wanti hin danda'amne jiraaree jedha. Waaqayyo waa hundayyuu hin danda'a jechuudha. Yes, 100% dhugaa. La hawla. Yesuus Kiristoos immoo humna kootiin homaa tokko gochuu hin danda'u jedhe. Yohaannis 30 gubbaarratti akkas jedhe yeroo inni sagalee waaqayyo abbaa barsiisaa jirutti warri Yihuudootaa gaaffii irratti kaasan. Sanaaf jedheen kanaaf dannee dubbifna rakkoon hin jiru anis nan hojjedha abbaan koos hojiirra jira jedha achitti gaa. Hojjeta anis hojiirra jira. Alaal akkasiin jedhe gaa. Yesuus gooftummaa qabaachuu isaa jedha 19 irra kaaftee yoo dubbifatte. Qabaatu. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf jedhamedha.
digdami torbarraa kaaftee yoo dubbifat ishii soddomarra bicha Yesuusitti dabalee anumaa gochuun danda'u shiyyatu qabattanii maa fiigduu. La amma qoy been poetii keenya. Tubbisi bareechiti. Bakka san laal waaqayyo abbaanii akka waan fedhe hojjechuu danda'u humna isaatiin qaama biraa tokko akka hin barbaanne humna isaatiin waan fedhe akka raawwachuu danda'u macaafarra arginee jira. Waaqayyoon ilmaa immoo humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Waa takka illee gochuu hin danda'u jedhe. Ati immoo amma waaqummaadhaan tokko naan jette. Eeyyin akkasuma waaqayyo abbaan Yesuus keessa bahee Yesuusin ala waa tokko gochuu hin danda'u Yesuusin ala waa tokko gochuu. Yaa Rabbi sabrinuu ganibbu. Laal. Milgamaa kana mi barakaataa dhaggaani. Koy. Ammati waaqummaadhaan jedhe kun waaqummaadhaan tokko naan jette. Jecha kee furan nama kan macaafa furan nama nuti. Kan macaafa furan nama kan kee. Maal jechuudha? Maaf fudhatta kan koo? Humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Laal. Ati amma waaqummaadhaan tokko naan jette. Waaqni inni tokko immoo humna isaatiin waan fedhe gochuu danda'a. Inni kun immoo inni ilmi ammoo yookaan inni mucaan immoo humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Hin danda'amu. Hin danda'u jedhe haji. Hin danda'am jetti. Hin danda'u jedhe. Maal dubbisu waan inni jedheef sittimuu warra Yihuudootatu gaafanne ani abbaan koo tokko gooftummaa hundumaa naaf kenneera jedhee ittimuuyyuu akkamitti iddoo meeqatti irratti ka'aa turan akkuma keessan kana irratti wacaa turan waaqa nuuf qixxeessaa inni waaqarraan dhufe jedhaa jedhanii iyyaa turan. Kanaaf iddoo sanatti hin sodaate? Sodaate jechuun Yihuudaa sodaate moo maal? Maal sodaata? Akka inni waaqa kaannaan jechaadha. Dhaggeeffadhu akka inni waaqa biraa dhufe. Eeyyelika itti kaan innaas hin jedhu akkuma keessan kana dubbii isaa dabsani. Maaloo jarana furmaata fidaan jirtan mee? Achuma sodaate qoyime waa furmaata. Mormii bichaa dheeradha. Ishoo. Laal gaafa jaretti kaanu sodaatetu humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Hin sodaan inni akka inni waaqayyo abbaa biraa dhufe akka amananiif dubbiin inni dubbatu dubbii dhugaa akka ta'eef karaan akka karaa isaa ta'e. Sobeere maal taatee ati waan tokko gadhaabi nutti himi ilaal hin sodaate moo hin sobee akka jedhere. Hin sobne. Humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe Yihuudaa sodaate akkana jedhe moo hin sobee hin sodaatu. Dubbisi gaachumaan immoo ani humna kootiin homaa sodaate malee yookaan laal erga ilaal kan nagayetti nan faradaa jedhe koo iyyanii diinani faradus qajeeladhaa jedhe anoo yaada koo duukaan bu'uun barbaadu yaada sana ergee malee duukaa bu'a malee ofii kootiif dhugaa nan ba'a yoon ta'e dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira dhugaan inni anaaf ba'us amanamaa akka ta'e ani beeka isin Yohaannis cuuphatti namoota ergitanii inni dubbii amanamaa sanaaf dhugaa ba'eera. Isin akka fayyifamtaniif kan jedhu malee anoo dhugaa ba'uu namaa hin fudhadhu jedhe. Yohaannis akka ibsaa boba'eetti akka ibsu ture. Isin garuu amma yerootti ifa isaatti gammaduu barbaaddan. Isa Yohaannis cuuphaan dhugaa ba'e. Maal haasa'ata? Sitti maan jira sun WhatsApp quddusiin jedhu sitti maaran kolfiin. Hin danda'a gooftummaan dandeettiin aboon hundumtuu anaaf kennameera jedhe Yesuus. Mata duree mataa immoo sakamii yoo argite. Ish natti maqas yoo ish. Jennee atamma. Irratti kaane dhugaadha irratti guguungumu iddoo baay'ee. Irratti kaane. Ish Yihudaan irratti kaane naa sodaate humna kootii homaa gochuu hin danda'u jedheeni. No. Akka dubbii isaa sana fudhatanuuf. Sobee fudhachiisaa otoo humna isaatii waa gochuu danda'u iyyuu humna kootii homaa gochuu hin danda'u sobee fudhachiisaa. Akka inni dhugaa dubbataa jiru akka waaqayyo abbaan gara isaaniitti isa erge akka amanan. Birhaane ilaal akkasuma deebiidhuma kun. Beekaa dubbiin jallisiniiti. Ilaal beekaa dubbiin jallisin. Ilaal. Addamchisi. Yesuus garuu abbaan koo ammayyuu jira anis immoo nan hojjedhaa jedhe Yesuus ilaa 17 gubbaa irratti. Yeroo takka nan Yesuus garuu abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira anis immoo nan hojjedhaa jedhe. Kanaaf tokko isaan. Ustaazi al takka dhiifamaa wajjini Biraane. Abeet.
Waaqayyo abbaanii fi Yesuus tokko miti. Yesuus kadhateera. Waaqayyo abbaan kadhatee. Eebbifame gaaffii bareedaadha. Yesuus eebbifa namummaa isaa bifa foonii uffatee gaafa La bifa namummaa bifa waaqummaa siin hin jenne. Abbaan kadhataa ture Yesuus kadhateera siin jedhe deebisi jalla. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti Yesuus adda isaatiin gombifamee halkan guutuu Waaqayyo isaatiif sagadaa jedha. Akkasuma immoo gaafa barsiisuuf jedheetu Maal? barsiisuuf hin jenne. barsiisuuf jedheetu foon uffatee biyya lafaarra dhufee nama ta'ee dhalate sana kadhatee Waaqayyo abbaa isaa kadhachaa ture. barsiisuuf hin jenne achitti biraani barsiisuuf an kadhadhe kan jedhu hin jiru deebisi gaafa. Maaliif an Waaqayyo abbaan wayii kadhate Yesuus wajjin. meenatti maaliif an kadhadhe jedhe. Nama sila ta'eef kadhate maaliif? Amma mee akkama Yesuus murteessinu sabboontu gara murtootti haa dhufnu ka jijjiiramu. Eenyu kaani Gara murtootti haa dhufnu ka akkama ta'u jetture nutti himaa ka ishee. Deebisnee gaarra. Gadi buutaa ta'u goleessu. Nutti himaa. Akkam akka gochuu qabu nutti himaa ka bakka mormii bichaan gatiin qabu. qabaniitiin dallanti isaatii lama guutuu si Yalla faana. bire deebisnee kan dadda feeti. Rabbi sinaa gargaaru dhugaa ija keessaa naa banu beekaa dubbii Waaqayyo jalliftu dubbichi dubbii jallatu miti garuu humna hojjetuuf keessaa qaban rukutamina. Ati immoo kan itoo beektuu dabsitu hin dabsin. Kanuma annan Dabsaan jiru wangeela keessa waan jiru si gaafachaa jira. Gaafa Yihuudoonni Yesuus hin ajjeesuuf ka'an yaa abbaa yoo fedha keete xoofoo rakkinaa kana Yesuus maal jennee haa fudhannu? Yesuus. Nama jettee Meetti mishakaayina Nama. daraa dhageessanii. nama Yesuus. Okay, waaqummaan qabu Nama ishee akkamaa goonu akkamaa ta'u jennanii nama inni akkamaa goonu. nama Waaqumaan qabu gaheen qabu inni haa fudhannu ishee. Kuni maa bu'aa namichi kuni gadi buutaa muitii godhi taa'e gadi. sabboontuu dhiisi deebisi. Lakki kaamee kirkirii dheerate. Sa'aatii lama yaatu. Yesuus nama jettee fudhattaani waaqan jenne Yesuus ani ilma namaati jedhe yookiin ati nafaan haasa'u kibireen nafaan haasa'aa namni tokko. Ishi an sifaan haasa'ume ishi maal jennee haa fudhannu ree nama akkamii jennee haa fudhannu Yesuus. Yesuus ilma namaa mucicha isa Maariyaam irraa dhalate sana jettee fudhatta ergamaan Rabbi saba Israa'elitti ergate jettee ergamaa Rabbi. Okay, si bu'aan qabu Yesuus. Ana mallaa godhe Yesuus saba Israa'elitti ergame malee ergamaa Rabbi ta'uu isaa mul'atu. Okay. Kamitti amanta sabboontuu koo ergamaa Rabbi ta'uu isaa. Ergamaa Rabbiin banii Israa'elitti ergate ta'uu isaa sirriitti nan nama ani ergamaadha jedheera. Baniidhuma Israa'el qofaatti isinitti hin ergamne. Isin keessa jirtanu. Tasuma saba Israa'el qofaaf ergame. Ayyee du'a sakaraa Adam dhufe Ati Israa'eliidha bire. Bire. Ati Israa'eliidha moo Oromoodha? Ati Araba moo Oromoodha girtaa? Ani Oromoodha. Anillee Oromoodha dhokoo. Kanaafuu Israa'el irraa dhimma maal qabda? Yesuus irraa dhimma maal qabda ree ati? Isin Araba irraa dhimma Waa'ee maal Yesuus qabda? maal dubbattu? Muhammadu Araba. Sabboontu na fageessin. Sabboontu na fageessin naman kabajala. Quraana Si keessan fageessaa hin jiru gaafii naa deebisi bire yookaan immoo kalaasisa macaafa keerra jiru ittiin murtiin bakka dhugaa dheedhee amanii Geeffadhu sabboontu. Ifudhan abadan matsaf qudus irra waa hin argi malee fudhadhu sabboontu. yaani macaafa keetti namantu jechuudha walumaa galatti Yesuus ati mormituu Yesuus jechuudha. Maal jechuudha mormituu Yesuus? Situ mormituu Yesuus dhaggeeffatu. Maarri Yesuus ani ilma namaati jedhe ani ergamaa saba Israa'el jedhee barsiise mee iddootti Yesuus ani waaqayyoodha ofiin jedhe fidi. Hin fudhu. Fidishi waaqummaa Yesuus naa mul'isi baasi fidi. Muhammad eessa? Natti. Waa'ee isaanii dhiisii nabii Waa'ee isaanii. Ara Yesuus gooftaadha. Yesuus waaqarraa dhufe iyyuu akka barbaadanitti malee ergamaa saba Israa'el miti kan addunyaa maraate isaan ergamaa xumuraa fi golobaati kan isaanii garuu Yesuus Kiristoos ergama Eelii saba Israa'el qofa kan ergame qofa si gadee addunyaa guutuudhaaf tokkicha ilma isaa kennuufitti biyya lafaa jaallate gaafa jedhu Habiibtii Dubaayii kee Itoophiyaa kee eessa biyya lafaati jechuun fi addunyaa jechuun tokko biraane. Amma qoy Waaqayyo abbaan kadhateera Yesuus kadhataa ture siin jedhe gaafii koo deeftamoo hin deeftu yeroo hin gubin. Sabboontu akkamitti isin deebisan sammuu keessa nama Waaqayyo banutti mi akkamitti Isma wangeela irra jiru sana deebifta bire isma wangeela irra daaristii jiru sana kadhachuu isaa si kaade. Yesuus kadhachuu Waaqayyo abbaasaa kadhachuu yooman si kaade. Sitti maan jira maaliif akka Yesuus kadhateera mi eenyuun kadhachaa ture Yesuus?
Eenyuun kadhachaa ture? Abbaasa. Inni Abbaasa gara kadhatu biyya suni lafaatti erge. inni kadhatu sun waaqa moo nama? Waaqummaa isaas hime immoo ani fabbaan koo tokko jedhe. Giddii keessa. Biraan inni kadhachaa ture sun waaqa moo namatu kadhachaa ture? Naa deebisi. Waaqayyo abbaa kadhachaa ture mi? Bifa nama. Inni kadhachaa ture sun nama moo waaqa? Dhaggeeffadhu inni waaqas namas sirraa dhaga'een dubbadhu eenyurraa dhaga'een dubbadhu matsaaf quddus irraa dhaga'een dubbadha Ish macaafa qulqulluu keessatti Iyesuus Kiristoos ani nama guutuudha ani waaqa guutuudha jedheera biraan. yaa of course namummaa isaa waaqummaa isaa kan ibsu Ragaan macaafa jira dhaggeeffadhu ati ragaan Yalla afidama kan ibsu siin hin jenne nama guutuu waaqa guutuudha kan inni jedhe naaf. dhaggeeffadhu injira sabrii godhadhu siif affida injira Baasish. dhaggeeffadhu wacini dhaggeeffadhu Ishi dubbiin baas. dubbii jireenyaati dubbiin Wacaan dubbii jiru yeroo baay'ee nyaachaa jirta barre da guyyaa naasofta garuu gaafii tokko deebisaan jirtu yeroo nyaatiin of deebis. course 100% deebisaa jira ani maal godhu maal sammuu keessan qulfii Fidish ragaa Yesuus nama guutuu waaqa guutuudha kan jedhe ragaa nuuf fidi ragaan malee naasofnu nuti ragaa nu baasa. Yesuus waaqayyoodha. Waaqayyummaa isaa kan ibsu gooftummaa waaqa irrattis Waaqayyummaa isaa kan ibsu otoo hin taane Yesuus ani waaqa dhoftee naaf dhiisin kan ibsu kan hin taane maal kan ibsu siifi dure Biraane waaqummaa isaa kan ibsu siin Maal kan jedhe Iyesuus Kiristoos ani waaqa iddootti jedhe ragaa naaf dhiisin jedha waaqummaa isaa kan ibsu siin abbaa jedhe. kottis amanaaniif abbaan koo tokko jechuusaa waaqummaa isaa ibsa. Ish Iyesuus maal jennee tamanna waaqa jennee tamanna abbaa ta'uusaa waaqa ta'uusaa tamannaami Iyesuus immoo maal ta'uusaa tamannash naa deebis. Nuti waaqayyo abbaati ilmaata fuura qulqulluu sada waaqa tokkooti tokkuma aniif abbaan koo tokko waan jedheef tokkotti itti manna hin kolfin abadal hin kolfamu nuka. Waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa waaqayyo hafuura qulqulluu jedhu sadan maalidha? Tokko laa walumatti tokko. Maalidha isaan? Tokko. Tokkoon kun maal jedhamu? Tokkon beektu si barreessuu ijoo barreessa fi jechaan lakkoofsa tokkoo fi Lakkoofsa tokko hin jenne tokko gaafa jettu lakkoofsa tokko ishi lakkoofsa tokko. Lakkoofsa tokko barreessine kalaasaa mana qubeedha. Waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu qubee tokko. Lakkoofsa tokko. Arabiffaan immoo maal jedhama Lakkoofsa waahida. Tokko. Kun lakkoofsa tokko isa gajjallaa barraa jiru kana miti. Tokko. Lakkoofsa tokko. Tokko tokko. Lakkoofsa tokko. Aniif Waaqni hin jiru lakkoofsa tokko malee jechuudha. Habibti qoosaa jirta moo lubbuu amantii dhugaa dubbataa jirta moo dhugaa dubbataa jirta moo Tokko jechuun maal jechuudha biraane afaan kee hin baasi. Tokko jechuun maal jechuudha? maal jechuudha? Ijoo warri Waaqa jala abbaa, barreessan waaqa ilmaa, tokko waaqa jechuun hafuura maal qulqulluu. jechuudha? Tokko jechuun maal jechuudha? Kun osoo barreessaa jiran kana tokko jechuun kun barraa Tokko jira. jechuun atamma ga'isaa jirta moo dhugaadhaaf dubbataa jirta moo qoosaa jirta moo Dhuguma si gaafachaa jira. Dhugaa rabbii si gaafachaa Dim jedhi maal dhugaa rabbi maal hasaa tokko maal jechuun kee maal niree tokko tokko qaba haqa kalaas tokko maal akkamitti see kun gilifa si godhu moo arabiffa moo Tokko jechuun lakkoofsa tokko moo maayini tokko maayidha. Hiikan qabu. Okay lama moon qaba sadiin qaba meenaa Ishi sadii maayin maqaan qabu sadii. Amma fakkeenya waan tokko sadii yoon jedhe sadan sun maal akka ta'e maqaa isaa wajjin waamuun qaba. Amma fakkeenyaaf nama sadii asirra jira yoo jette nama jechuu qabda. Sadas sana maqaa sanaa sadii jechuun hiika sanaa Situ jechaadha bar. Amma fakkeenyaaf namoonni asirra jiran nuyi nama shantu jira mi gastiirra. Oi, Fakkeenyaaf kan amma hin shan jedhu, jettee yoo sabboontu, dhiifte shan maal akka ta'e hin beennu. Nama shan yoo jette garuu wantichi naa gala. Sabboontu abadal dubbii waaqaa dabsuudhaaf fiigin atamma kan akkatti asii lafa laftu kana waccu kanaa dhaggeeffadhu toon quraana irra maal argitee dhattee amantee sin jedhe waan tokko natti muu dandeessu kolfin dhugaadha maaliif hoo jettee hin dabsin tokko jechuun tokkodha baqa wanta tokko ta'uusaa ibsa malee wanta biraa bukkee Bire tokko maayini hiika hin qabu tokko jechuun maayidha. Wanti tokko jedhamu maayidha siin jedhe naa deebisa. Sabboontuu koo Yeroo ati ammoo- immoo naa kenni ati naa kenni tokko jecha jiru hiika tokko naa kenni. Si gaafachaa jira tokko jetti tokko Ani hin maayini beeku maayini tokko sabboontuu ani hin sun. beeku ani hin beeku ani tokko sin jedhe hiika tokko ani hin Aha, hin beeku Tokko- bakka kalas. Tokko jechuun viidiyoo toona baay'ila qalama kana sitti agarsiisa tokko jechuun kun wanta kana tokko ta'uusaa akka agarsiisu sitti agarsiisa. Kanaafi Asirra kan jiru nama meeqa biraani? Habiibti waa'ee baay'ina namaa barachuu hin dhufne. Ishi waa'ee maalii natti martare tokko jettu tokko sun maayidha maqaan qabu wanti ta'e. Tokko ijoo waa'ee kun gaafidha hamma daraadha keeti sabboontu rabbii jedhi. Gaafidha hamma kun. Tokko jettu wayyoo, tokko wayyoo, maayini tokko wayyoo, lakkoofsa tokko nan beeka garuu tokkoon sun maayidha maqaan qabu. Ani lakkoofsa tokkuma jechuun kan beeka. Tokko jechuun Lakkoofsa kan tokko ishi kunoo jedhe lakkoofsa tokko maayini ree maal ta'e lakkoofsi tokko. beeka. Maal ta'e miti ta'e sa yeroo guban giifti ani yeroon qabaam
nama dhugaa barbaadu Situ jadi bar lakkoofsa tokko itti lakkoofsi tokko maalidha lakkoofsa tokko. akkasuma bar gaafa dhugaan sinitti deddeebitu gaafa dhugaan jirtu sinitti himamtu dubbii dabsitu waan biraa keessa galtu. Kanaaf anarra Deebisi kaa. Tokko maalidha biree? Yesuus waaqa. Yesuus karaan dhugaan jireenya Yesuus haadhoo koo. Maa goomta. Amma waa'ee Yesuus karaadha moo dhugaadha moo Yesuus eessarranda moo lageen moo waa'ee kanas gaafachaa hin jiru biraane. Gaafi ko deebista moo hin deebiftu? Yesuus kadhachaa ture. Yesuus kadhachaa ture. Waaqayyo abbaan oo kadhachaa ture siin jedhe naa deebisa. Waaqayyo abbaan kadhate kan jedhu hin jiru Yesuus immoo waaqayyo abbaasaa kadhataa ture. Yesuus inni kadhachaa ture sun nama moo waaqatu kadhachaa ture? Inni waaqas namas fudhattaa. Waaqa nama ani kan jedhe ragaa naaf dhiisin jedhe Yesuus nama waaqa kan jedhu. Namummaa isaa kan ibsuuf 100% jira waaqummaa isaa kan ibsu siin hin jenne buleettaan kan ibsu siin hin jenne amma fakkeenyaaf ani sabboontu dhamti waan sabboontu ibsu siin jechaan jiru sabboontu ta'uu kun ragaa qaba. Sabboontu maal si ibsu maaltu si ibsa siin waan sirraa ibsan maal qabda. Kanaafuu waan ibsu siin hin jennaani Yesuus waaqa guutuu nama guutuu ta'uu isaatii fi ragaan nama guutuu waaqa guutuudha kan jedhu caaffata qulqullaa keessan keessa naa baasii kan ibsu siin hin jennu. Sabboontu muutii qabadhuuti mee na dhaggeeffadhu. Satti godheeti muutii qabadhu na dhaggeeffadhu. Sin dhaggeeffadhu kuma muutii qabadni iyyuu wallaahi kun si jalan dubbadhu la callisee hin jira dubbadhu. Bakka kalaas deebii gaafi sin gaafadha deebii naa deebista kalaas simmi jedhe. Ani Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa kan nama nuu Yohaannis tokko zim jedhi dhaggeeffadhu. Gaafiin koo deebii hin qabu. Zim jedhi maal jechuudha? Gaafiin koo deebii hin qabu. Maal mataa mo'umsaa moo warri eenyu kun eessatti na argiti mataa qabii lafarra harkisi jedhe. Ay amantii. Bire koomentii dhiisii nafaan haasa'e. Ani fati waliin haasa'aa jirraani. Warra koomentii dhiisii nafaan haasa'e. Inas takaakaltuu dhuguma amantii qabdu yoo taatan. Inas takaakaltaan dhiisii isaan haasa'an namuma argitu haasa'an dhiisii abbaan barbaade waan fedhaa jedhu. Warra koomentii mana maasu. Galanu jechaa jirta. Haasa'an. Dhiisii waa'ee isaanii si laallatu bire gaafii deebisi gaafii. Teeyyamaa. Waan waa'ee namaa dhiisiitti gaafii deebisi siin jedhe bire. Atu waa'ee isaa dhiisiti amma fakkeenyaaf isa kana naa deebisi. Inima. Mucaan gosa muyyuu Kuno diqaalaa ilma harree ani ilma namaati habiibi. Astaghfirullah lazim wallahi lazim isa kanas takakkalaa dura. Barumsi manaa jalqaba. Isa dhiisiitti lafaan haasa'e. Yesuus waaqa guutuudha nama guutuudha kan jedhu naaf hidhi macaafa keessan keessaa ragaa. Habiibti as gabaabaa si jammari si faana haasa'uunu of xureessuu of balleessuudha. Maaliif hoo jette azzala wanta barreeffamu argaa deemi nuti barumsarra hin jiru aca barbaaridha nuti nama abaaruudha nama ajjeesudha kan jedhu amantaa keessachuu hin dandeessu nama amma kanaa keessatti lallabattee amantaa kee dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffattu biraati carraa argatte bar nama amma kanaa keessatti waa'ee amantaa kee lallabachuu jechuun carraa qabeessa ta'uu Yesuus geetaan dhugaa gammadaan jiran iyyuu har'a guyyaa yalla lallabika Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu ta'uu isaa ragaa nuu kenna yalla jalqaba sagaleetu ture sagalichi waaqayyo bira ture kanuma beekti jedhe dasilamu kanuma beekti jettee kolfaa turte kan kana caalu isaa sibira saayinsii irratti simaxxasuma of keessaa fuudhu sagalee siin hin jenne sagalee hin jenne kalaas kanuma waaqayyummaas kanuma aniif abbaan koo tokko kan jedhes kanuma kalaas tokkuma isaa waaqayyo deebiin qabdu maal goota fudhatamoo fudhattu deebii hin qabdu bire hin jiru deebiin fudhatamoo fudhattu sakaan injiru kan ragaa naan kennine amma afaan oromoo an dubbataa jiru deebiin qabu utuun taane wangeela yohaannis tokko dhaqi dubbifadhu. Yohaannis tokko keessa seenta taana waca badii karkaroo keessa ganta bire dhiisiin baatu achi keessaan baatu siin jedhe inuman baatu. Guli wallaa. Wallaahi wata madiin karkaroo lafarraa biifti waa'ee amantii keessa maaltu fide. Ay wallahi jechuun amma eegnumti sama hin dammame. Okay shan hin bahu rakkoon qabu dhaqiitina abbaatii naaf Yohaannis tokko keessatti baay'ee rakkachaa turan hin baane achi keessaa dhiisii siin jedhe waa'ee Yohaannis tokko sagalee dubbata waa'ee sagalee waan rakkatu qabu tokkollee tokko dhaggeeffadhu qubee tokko ittiin dabalu qubee tokko irraan hir'isu wanti na qabus wanti na dhibus na rakkisus achi keessatti abadan hin jiru. Gargaaran wangeela keessan keessa Yesuus nama guutuu waaqa guutuudha kan jedhu caafamee hin jiru miti bire ragaan hin jiru mi
Jedheera sitti meera siifan dubbisa rakkoon qabu kan kana caala ibsus immoo siifan fida. Achi ragaa baasi dubbisi. Jira Yesuus waaqa guutuudha nama guutuudha. Ragaa fidi ragaa. Dhaggeeffadhu. Simjee dhaggeeffadhu. An sitti mee amma Yohaannis tokko irraa dubbifadhu 14 tokko irraa kaasitee dubbifadhu rakkoon qabu. Inni hubatta. Yaa biree rakkatta wallahi siif jedheetiin rakkachaa jirta dhiisiin rakkattaa jikeessan gadhiin. Yaa sabboontu ko wallahi laazim rakkinni hin jiru Yesuus gooftaadha sagalee ifaa sagalee jireenyati maal taatee. Dubbisi shida Yohaannis tokko yalla dubbisi. Paastarii maa inni Habibti. Anis paastarii da jedhee maqaa fi boggaasee ba'uun. Dubbisi Yohaannis tokko paastaroonni dhugaa hedduun hin jiru. Ustaazas kan ta'ee maqaa ustaazaa baatee deemu meeqatu jira. Sim jedhi waa'ee paastarii. Waa'ee paastarii fi waa'ee ustaazaa dhiisi bire kanas gaafataa jiru waa'ee Yesuusis gaafataa jira obboleetti. Yalla dubbisi Yohaannis tokko Yesuus waaqa guutuu nama guutuudha. Dubbisi. Sabboontuun jedha ammayyuu zimmi jettee na dhaggeeffattamu na dhaggeeffata. Habiibti ani si duran dubbisi. Hara biree yeroo keenyan gubiin dubbisi Yohaannis tokko waaqa guutuu nama guutuudha Yesuus jedha taanaan dubbisi. Dubbisi. Yalla dubbisi karagaa si fidateemi baasi dubbisi. Atuu yeroo kun gubinii dubbifadhu dhagi. Inni kun deebii kooti. Inni kun deebii. Ragaa baasi ka deebii keetiif ragaa baasii dubbisi yookiin achumatti nu dubbisi illee viidiyoon baasin achumatti dubbisi. Dhaggeeffadhu inni kun deebii kooti. Na deebistaa. Dubbisiisin jedha ragaa fiddeemi dubbisi. Hello nagaamu. Maafarsoo ayyaanaa fi jiramoo bireekiyya nagaadhaame biyyi. Gifti addan gaafa namane itti amanadhe kaasee dubbisaa jira. Yumne. Maal jette? Tala saartaa. Gadi buusaa nan bu'anu kalli wallee. Maal dhimma qabamu itti misa jedhe dirqama Yesuus natti meni sitti maara malee dirqama na sitti taa'u. Nan deema rakkoon hin jiru. Bire. Maal iddoon inni dhiyaatu baay'ee qaba. Sabboontu. Biraane. Sun dandeessu. Sabboontu. Oh. Deebiin koo sanuma ana ati ana akkasittan beeka deebiin koo isuma naan taane yoo jette waan biraa fide. Maayidha deebiin kee isuma jetti mucayyoo maal taate ati nagaadhaami maayidha inni dubbisiisiin jedhe Yohaannis tokko irra dubbifadhu 14 irra dubbifadhu. Dubbisi maal jedhe? Ani abbaan koo tokko si jedhe sana dubbifadhu ana malee karabbaadha kun danda'u kan jedhu. Ati anaaf abbaan koo tokko kan jedhe sanarra hin maraatte sarara maraatte aniif abbaan tokko sa jedhe sanarra. Maafa maraadha Yesuus gooftaadha isa maraatu fayyaatu isa maraatu fayyisuun qabatamanii jiran kan imma nama maraachuu dhiisni maal jechuudha. Maafa maraadha eega beekati maafan dhiisanii sagalee jireenyati eessan keessa eessattan darsa. Baasii nu dubbisi dhagaa jirtamoo fudhataa jirtamoo akkami. Hayi. Yabbaa koo mee dhuguma isuma mee amma itti amanatte sana adaraa hallaahu keetii iddoo sadamma hin dhageenye guyyaa guutuu sa'aatii sadiirraa kaasee si faana haasa'aa ture. Intalo ada godhadhu dubbisi ragaa hin qabdoote kalas muutii godhadhu kalas muutii godhe. Esha muutii godhadhi maani sitti mee ofirraa baasee amma namatti manu sitti mee ittaniidha seete gaafin qabanaa deebistaa gaafin qabanaa deebistaa. Yohaannis tokko sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofuma isaa sagalichi duraan dursee sagaleetu ture sagalichi immoo waaqayyo bira ture sagalichi immoo ofuma isaatiif iyyuu waaqayyoon ture jedha achi yoo deemte immoo achitti waaqayyo lama arganna wal bira jiru waan ta'eef bira jedha waan ta'eef waaqayyo lamatu jira waaqayyo lamman sana immoo dirqama kee naa ibsita sii galee eenyuuf eenyu akka ta'an. Ani akkamitti siibsare isuma achirra jiru sana sitti isuma achirra jiru sana situ dubbifate kaa sirra gaafi deete nama lagalchi isuma achirra jiru kanaafu tokko ta'uu isaa ture innumti mataa isaa waaqayyoodha isa jedhu sana fudhate waa'ee mootii bitama gaafin qabanaa deebistaa gaafin qabanaa deebistaa gaafa gaafii deebiste gaafii sii deebisna muutii godhe kalas yeroo ngobiniiti ustaazonni haasaa abdiin gaafa dhara koon qabu guyyaa biraa yoo deebiftan dhuguma deebii gaa yoo qabaattan namatti amantee fi eenyutti akka amantee fi Muhammad immoo ergama addunyaa ta'uusa fayyaa ta'a. Sagaleen kee jira. Nagaan tura obboleessoo. Jirtu ustaazi dubbadha. Kale biraan hin deemin himeerota. Abbaan Oromoo nama biraa galcha afaan haasaa maal jechuudhaani nama dhaga'u faana naasa'a malee nama sammuun akkasii kana faana naasa'a. Si dhagaa ani si dhagaatiin wajjin haasa'u meetti eegaa takka.
Habibi, nagaan naa tura sa'aatii lama naaf sa'aatii Dhiifa meeqa maal Habibtiin qaba. niitii afaan niitii godaana irraa qabe yaa waaqa ko. Dhiifa maalillee ni wantaan qaba. Habibiin ani Guyyaa tokko sinii galabbuu fayyaa maqaa Yesuusin. Kunoo eenyuni waan ofiin kun illee mucaadhuma Kiristoos fakkaatti baanaasaa. obboleetti natti haasa'u amma wanni siin Dhimma jedhe. yoo narraa qabaattan innaa biraatti ni dhufa anarraatti. Ani baanaas yoo barbaadda. Dhimma sirraa qaba. Nan dhufa jira rakkoon hin jirtu Yesuus gooftadha. Waan dubbannu baay'ee qabna yeroo dhabne malee. Amma na wajjin haasa'utu. Abboon Oromoo. Nama dhaga'u faana naasa. Tole niin dhagaan jee. Ittiin qophiidha laasa'uudhaaf qaxalee. Eebbifama jabaadhaa haasaa afaan isinis immoo waaqayyo abbaan koja keessa naa banuu isa dubbii waaqaa karattaanetti sin jabsiif bayyeetus. Si gaafadhu dhiiseera sin gaafadhuuti akkin jedhe wanni sin jedhu ni jedha. Waan anasin. Obsi kanaati teenye nun arrabsini dhiifama sii goone waan nu arrabsiteef dhiifama sii goone shi. Maaliif ofiin nama rakkistu? Dhiifama sii goone nu arrabsuu keetiif nu abaaruu keetiif dhiifama sii goone. Maaliif ofiin nama rakkistu gaa? Tole dhiifama sii goone irra yoo barbaadde bu'i. Waaqayyo si fadhiisu. Barras boris gooftaadha isa kana irraa fuuchuus hin dandeessu. Tole Yesuus Kiristoos irraa fuudhama. Isinii buuse moonee ni buute. Tokkicha kana dubbattee buute baas. Fuudhama jetta. Eessa argite quraana irra moo matsaaf qudduus irra gooftaa? Macaafaraan arge macaafaraan hin arge. Nameef irra guyyaadhumaa dhufee akkasitti Macaafaraan hin arge. Macaafaraan hin arge irraa fuudhama ka jedhu. Irraa fuudhama ka jedhu macaafaraan hin arge. Yesuus dhufee akkasitti faraduun beektaa nama Watti faraduu miti ofiisaa iyyuutti faradamee miilla waaqayyo jala galaanti. Wayne har'a sinii boo'isinaa gargaaru. Yo. Alana Yesuus. Miilla waaqayyo jala akka galu ni amantaa obboleeti. Miilla waaqayyo jala akka inni galu. Miilla waaqayyoo jala. Macaafa jedhama naana miti. Rakkoon qabu ofii agoonaan goon kenname firdii guyyaadhumaatti kan dhufee baradu Macaafa waaqayyo miilla waaqayyo jala gale Yesuus Kiristoos jedhaa ni amantaa. haa ta'u isa si duraan dubbise rakkoon qabu isa iddoo sunii ka guddaa qaba. Miilla waaqayyo jala ni gala jedhii dubbadhu yoo dubbisteer ta'e. Zim jedhi maafan sitti dubbadhaa miti isan seera isan bareechee sinitti maa jiru sinitti galaan jiru sinitti qabataan jiru. Miilla waaqayyo jala gala ka jedhu yoo dhuguma macaafa ka fudhattu taate ni fudhattaa. Zim jedhi dhaggeeffadhu guyyaadhumaa kan dhufee faradu firdiin kan akkasitti kenname nama. Dhugumaa balleessaa keenya si hojjaasa'uudhaa fi shamadi gabittaa jiraattu macaafni hin dubbatinii jedha mirga si ilaannee si dubbisuu keenyaaf dhiifama nuu godhu. Kabajamaa Abbaa dhugaa'ee. manaa yoo qabaatte immoo manatti abbaa manaa kee hojii caqacaqi malee manatti akka hin dubbanne jedhama caaffanni qullaan. Yesuus geetaanu nuti wal kabanyee tokkoof tokkoon jiraanna. Yesuus Maal macaafatu akka hin dubbanne abbaa manaa yoo qabaatte manatti abbaa manaa jira gaafate. jaalala kan nu barsiise Yesuus mataa isaati. Jaalala waliif dhiisuu waliif. Rakkoon qabu hoolaa teenya rakkoota kan qabu akkasiin jedhe manatti abbaa manaa kee gaafadhu akka waldaatti hin dubbanne bakka walgeetti akka hin dubbanne jedha macaafni. Hin dubbatinii nun jeeqini akka kee kana takka ta'e jetana beekaaf macaafni akka hin dubbanne siin jedhe nagaan mana keetti galii siin jedhe ammas ammoo dabalataan macaafni kee dubartiin ni ajooti jeesii arrabsaa dhiifama si hojjaasu Wayni achi naqin kaa dhugaan waaqa Muhammadi dubartiinii fi harreenii fi sareen tokko jedhe Muhammad yoo. gadi bu'i siga hayyee siga haa jechuudha hanga kanaa fudhadhu siga eega dhagee siga amma tole wajji haasa'u yaali yoo dubbadhaa wajji. Ali banadhu sabboonti yoo jiraatu dubbadhaa isin hin deebi'a. Hin jirtanii tole mihirat dubbadhu yoo si mijjate. Dubbadhaa ustaazii yoo immoo deemu feetan rakkoon qabu amma deebitanitti. Haasaa. Hayyee. Daggatamu jiru kanaan dhaggeeffachaa jira sabboon. Mira
Dhugaatti musliimaa mi'aati qaali. Alhamdulillah. Okay, dhaggeeffadhu rakkoon qabu. Hayyee. Ustaaz Ali jirtu? Mirat garuu dheengadda shaadaa qabadhee jechaan turreeti. Shaadaa qabadde hin jenne shaadaa qabadde nan barachaa jiran jedhee oolu. Okay. Hayyee rakkoon qabu. Waan ofii. Akkam jirtaa? Jirtaa bicha akkam nagaa feedha. Jira alhamdulillah. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Akkam ammayyuu ilma Maariyaam kana waaqessitaati waan ofii? Leesh nam galchuu. Naataanini waaqessaa jirantu moo? Maaliif na waaqessisi hin jedhe moo Yesuus akkamitti waaqessita? Isatu na waaqessire moo situ waaqessa? Singaashin jedhama. Akkamitti nan galchu haa ta'u obboleetti kiyyaame? Maal walitti qabnaa dhufa baanta walitti moo? Maal ati Oromoo miti intala Oromoo miti Oromummaa sabummaa walitti hin qabnu? Ayyee rakkoo tokko hin qabu. Miidiyaa irratti immoo sin beeka. Maaliif ilma namaa waaqessita? Baga waaqesseesuma waaqessu malee mootummaa waaqayyo hin jiru jaallanne. Nama moo waaqettee waaqessita Yesuusin? Maal si gashi? Dubbadhu kaa. Maa waa'ee waaqa keetiin dubbattu maati waan ofii? Gaaffin qabaa. Gaafadha naa deebisi. Yalla naa deebisi kaa. Ani barattuudhaalee barsiisuu miti lubbuu qalladeeni malee kan hundumayyuu. Kanaafiyyuu qoyi waa'ee Yesuus kana maal jetta haatimi? Yesuus waaqa waaqota lafa omeegaa leenca Yihudaati. Daawit gubateera gajjallaa kana mee ollaa Daawit isa gajjallaa ta'u kana ol baasaa mee warri modiitara harkisaati gurra isaa qaba ol baasa. Maalidha jette waan ofii? Waa'ee isaa sin gaafanneen jedhe waan lubbuu gaaffii qaban jedhe malee. Yesuusin maali jette waaqessitaa sin jedheen gaafatta rakkoon qabu naa deebisi. Ani barattuudhaalee barsiisuu miti. Gaafan barsiisuu jammara sin barsiisa rakkoon qabu. Ammatti garuu barachaa hin jira. Akkasumatti itti amantaa too maalummaa isaa hin beekin zimmittee amantaa? Akkasumatti naa ta'eetu manitti amane akkasumatti. Garuu keemmoo gaaffii natti ta'e lubbuu. Maaliif zimmittee itti amantaati? Naa ta'eetu jennaan inni itti amanee jiraan jedhe barreeffee. Maal sii godhe? Maal sii godhe? Wantuma inni hin goone iyyuu hin jiru. Isaanan ba'ee galaatii jira. Isaanan taa'ee kaatii jira. Maal si godhee si baasee si galchaara? Akkamitti baasee si galcha? Waaqayyo akkamitti baasee si galchattee gaaffii gaafatamuu nagaadha qabus. Eeka waan danaa godhee maal si godhee na baasee na galcha? Maal godhee baasee si galcha? Harka si qabatee moo? Yoo gaaffii deebisuu taaksii keessa si kaa'ee moo? Qabaxxara akkasiif fedhu bichuu. Hawaasa of keessa saala. Waa'ee kanarratti wanti qorratu. Mee waan ofiin faamilii keenya ol baasa Daawit isa gajjallaa kana taa'ee maqaa jijjiirra dhanaan jechaa jiru gurra isaa qaba wallaa aamee tokkicha marfee waraanaa. Marfee maalii waraantan taate? Qaayeessis. Marfee wangeelaa. Ati nagaa qabda gaa? Fayyaa nagaa. Shaba nagaa taate gaaffii deebisuu hin dandeessaa? Oo yaaduma gaafachuudhumaaf teessa. Daawit wajjin haasa'a. Daawit. Nagaa isinii haa ta'u jirtu. Amiin siifis haa ta'u jirta akkam? Nagaa galata. Gaaffii nu gaafatta. Nu gaafatta rakkoon hin jiru warqinaa. Booda gaafatta rakkoon. Daawit. Amantaan kee maalidha? Amantaan kee maalidha? Maal jechuudha? Amantaan kee maalidha jechuudha? Maaliif?
amantaan qoratamu. Akkasuma. Amantaa keessa jechuun dandeessu. Maaliif akka amantaan qoratamu dhufe? Nan qaba. Amantaan kee. Namatti machuu maal Nutti barbaada? mekaanuus nu beeksisi. Nuus baruu barbaanne nu beeksisi. Ana miti sagalee na bira miti Daawit bira. Daawit sagalee wayii bira jira meedhii si haal takka na wajjin haasa'e. Na bira miti sagaleen faayin booyi. Daawit sagalee biraa sittee meenatti haasa'e haal takka. Ana bira sin jiru bara bakka jiru hin beeku malee miyuutti qabadhee jiranti. Si jala kaakaa jedha sagalee wayitu jira bar. Ana bira moo joo mukeeyyeefadha yoo na bira ta'e mukeeyyeeffannaa hin dhaamsa garuu sagalee miti kan koo. Wanoo garaan isin haacisu cufeera. Yalla Daawit haasa'e mi'am. Mee maayikii qabadhu. Mee sabboon taate maayikii qabadhu. Eewa. Sagalee wayii akka mukayyafiidha. Okay, mukayyafiidha. Kan koos akkanatti yaajoo mukayyaf. Mukayyafni cufamnaan namatti ho'a akka danda'ameen taa'amu ijoo biyya namaa jirra. Cufeen jira ammayyuu ni jira moo ustaaz? Ammayyuu hin jira. Homtuu na bira hin jiru amma sagaleen tokko iyyuu hin jiru mukayyafii cufeera gara. Ammayyuu shaa jedha. Ash bu'een deebi'a bakka. Mukayyafni haasa'e rakkoo qabu mukayyafan cufini mukayyafni jiraan kan hin ayyee bayi deebi'a yeessu. Neesin deebisa. Eewa hin mul'attu iyyuu na biratti si jammar. Durumarraa kaaftee iyyuu mul'attu. Otoo tuttuqxanii maalis itti fakkaata ijoo taaptaabii jedha sana tuttuqxanii. Gooftaan maccaasinaa eebbisu. Tuttuqxanii silaa shaggaadhaa bara. Walaa tuttuqxanii gaariidha. Baariin deeboodana naanabina. Gurruma keetiifan daafee okay. Naa sodaatu geessa dhugaa keetii. Maa baatiree abboo? Gurbaa? Laa ilaaha illallah. Qaawwa wahii eeggataa jirtaare sidayyuu? Amboo hin jiru miti. Qoreessitti namoonni hin duutaneettu. Amma bareedaadhaa sa'i. Daawitiin harkaa baaftanii qaama kana. Daawwitii yoo bahe mastaawutii bakka sii buufnaaf shit. Maaya. Maaya musliima moo kiristaanaa? Maaya muutii gaafadhu mee? Jalaan irra babaasaa Kaafirra barbaada. Kaafirra naa barbaada. Kubbarra naasa'uu hin danda'amu. Gastee irra jirta beekashto maan dagatte? Ayyee kiristaanonni gastii ergadhaa seenaa warri gajjallaa jirtan. Waa'ee waaqa keessanii nu barsiisuu lallabachuu kan feetan. Peenxoochi. Waa'een kun xinnoo mashii saalfattanii isin gaafa Yesuusiin ilma Mari'aam mucaa Mari'aam gaafa isin waaqattiin jettanii saalfattanii mee kottaa ol ba'a. Dhugaadha. Waa'ee kiristaanochi wangeela keessan dagattanii Yesuusiin waaqa akka ta'e lallabuu dhiistanii karaarran jira daqiiqaa xiqqoo na eegii ishii tole. Makiinaa ofaa hartaan durumayyuu makiinaa keessa teessee yoo dubbataa jiraatte dubbatte sii mijatee dheeti malee
makiinaa ofaa akka jirtu immoo argeera. Ayyee maqaa isaatiin ol kottaamee warri kiristaanotaa ol ba'ati. Waaqummaa Yesuus nutti lallabadha. Yesuus Kiristoos isa Maariyaam deesse sana mucicha Maariyaam. Macaafni qulqulluun keessanii Yesuus garbicha jedha. Isin immoo Yesuus waaqa jettan. Garbicha akkamitti waaqa ta'uu danda'e? Mee garbicha waaqayyoo sana si fuutanii waaqayyo ittiin jettanii garbicha sana mee akkamitti akka waaqa gootan kottaa nutti himaa. Wallahi marree waldaa keessatti garboota kee jennee kadhannaan kanaan dura garban jedhina nuti ijoollee waaqayyooti malee garba miti jettan pastorooche. Amma immoo Yesuus iyyuu garbicha akka ta'e macaafni qulqulluun nutti himaa jira. Kanaaf garbichi waaqayyoo suni akkamittiin nama waaqa ta'e waaqa jettanii akkamittiin itti amantu? Yesuusitu ani waaqa isin hin jedhamoo isintu Yesuus waaqa jettanii waaqessaa jirtu. Olaanaa isa jedhu kana ollaan darbadhaa mee gajjallaadha warri modiitara. Modiitara hojjee jirtu miti ol baasa. Ol ba'ee mee gajjallaa teessee koomentiin barreessine. Kottu lallabi waa'ee Yesuus. Ilma namaa isa seexanni akka barbaadde gootee quba qabattee wakii ittiin deemtee akka barbaadde gootu isin immoo waaqa ittiin jettan. Eyyee hollaara Ustaaz Ali. Wallahi nuyi ilma namaa waaqa ta'u arginee illee hin beeknu, waaqa ilma namaa ta'u illee arginee hin beeknu. Ilma namaatiif sagadi kan jedhu sun jiru sagadamuufinis hin ta'uuf hin maluuf ilma namaatiif sagaduun. Akkamitti sagaduufi dandeessan isin Yesuusiif? Yalla. Taaptaabii koppiliinkiin tokko hin jiru mugdanii manni gaafa nu harcaase boodammoo ni yina. Yalla koppiliinkiif taaptaabii itti muddaa zimmettanii hin taa'in adaraa keessan obboloon. Eyyee taaptaaf koppiliinkii godha. Warra gochaa jiru maqaa keessan argaatiin jira. In eebbifamtu maqaa isaatiin. Harki keessan haa eebbifamu yalla itti muddaa. Kiristaanonni badda wangeela gatanii jaalattuu sabaa. Kiristaana ati kiristaanan lakkoofsa 3 barreeffadha, lakkoofsa 1 barreessina. Kiristaan lakkoofsa 3 lakkoofsi tokko ka warra rabbi tokkichatti amanuuti. Nama lakkoofsa 3 barreeffate ol baafnu yalla. Deendamaan kan jettu kun hime. Hela. Obboleessa moo obboleettiidha? Deendanaayiti kan jettu kun hin dubbattu? Seentee jirta? Aye, jaalattu sabaa? Jaalattu? Jaalattu? Qeesum zim መጽሐፍም ዝም ምን ሆናችሁ? Jaalattu nagamu muti kaafadhu. Akkanatti badu. Maarra fuul baatanii mooree kan algaa kaffaltu gadi bu'aa kamaal suuraa ka'u fuul baatanii moo? Hin dubbattanii?
Ayyee warra hin dubbanne gadi buusaa warra dubbatu galchaa Ustaaz Ali. Hirkatanii umara abbo akkamitti tole.